Ashama harkafuunii hordoftoota kabajamtoota chaanalii YouTube asqalachi jalatti argamtan hundumti keessan bakka jirtanitti nagaan waaqesni faawaayyeetu jecha har'a viidiyoo tokko qabadhee dhufeetiin jira. Egaa viidiyoon kunis akkuma argaa jirtanii haadha manaa Haacaaluu Hundeessaa kabajamtuu fi jaallatamtuu egaa nama jabduu jechuudha. Akkuma argaa jirtanii Ameerikaatti sagantaa adda ta'e qopheessanii waamaniiti jiru. Miila darbee SBC irratti maxxansitee turte. Ingidihi geessee jirti engadda achi nagaadhaan geessee jirti. Galanni waaqayyoof yaa ta'u egaa waaqayyoon akkanumatti ishee jajjabeessu. Egaa jaalalli namni hedduun jaalalli isheedhaaf qaban addaadha. Akkuma haadha manaa ishee jechuudha. Egaa akkuma Haacaaluu jaallatan haadha manaa isaatiillee akkasumatti jaallatu. Egaa isheen illee nama jabduu fi nama duubatti hin deebinedha. Nama gara fuulduraatti karoora guddaa qabattee akkuma isaa sanitti tattaafattee bakka inni ga'uudhaaf malu malee bakka inni ga'uudhaaf karoorfate isheen illee karoora isaa san osoo bakkatti hin gatin galmaan ga'uuf tattaafachaa jirti. Egaa waaqayyoonis ishee gargaaru. Egaa hedduu namatti tola jechuudha. Akkuma argaa jirtanii simannaa adda ta'e simannaa ho'aa iddoo adda addaatitti jechuudha. Biyyoota adda addaatitti yeroo deemte namoota hedduun jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waa'ee tokko garaa nama nyaata. Ingidihi waaqayyo ishee jabeessee akkanatti asiin ishee ga'ee jira. Simannaa adda ta'edha kan isheedhaaf taasifame. Dhugaa dubbachuuf hedduu namatti tola. Waaqayyoon akkanumatti jaalala nama isheedhaaf baay'isu. Egaa akkuma argaa jirtanii dhugaa baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Simannaa adda ta'edha. Baay'ee kan namatti tolu. Baay'ee deessi kan nama jedhudha. Qophii adda ta'e simannaa isaan taasifataniif immoo hin agartu jechuudha. Simannaa adda ta'e jechuudha. Baay'ee egaa dhugaa dubbachuuf hedduu kan namatti toludha. Simannaan isaan Ameerikaatti taasisanii fi ingidihi baay'ee kan namatti toludha. Kan das nama jedhudha. Isheenis immoo osoo nama tokkotti ni beektu. Akkanatti deemu nuyyuu dhugaa dubbachuuf waaqayyo ishee gargaaree rabbi ishee gargaaree ishee jajjabeesse. Annaa waaqayyo garaa nama nyaattudha Kiristoos. Jaalalli namni qabu addaadha. Dhugaa dubbachuuf hedduu bakka jaallatamtuu namaati. Nama cimtuudha. Nama karoora guddaa gara fuulduraa turre karoora kanaadhaaf abbaa kan hundi keenyaati. Cabinni laphee keenya gara fuulduraas waan fayyuu natti hin fakkaatu. Garuu hundi keessan galata guddaa qabdu. Yeroo baay'ee anaan namni si jajjabeessu naan jedha. Isinis jajjabaadhaa jechuun barbaada. Waaqayyo isin jabeessu. Aceedhuma dabalatee qeerroo fi qarreewwan hedduu haadholii abbootiin wareegaman irree boolla isaanii damee guutu jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan egaa faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa kan hundaa'ee waggaa tokkoffaa isaa irratti hundaa'ee biyya keessatti amma waggaa lammaffaa isaa irratti maal hojjete kan jedhu yeroo garaagaraa miidiyaadhaan irree beeksisaa turre inuma ilaalama. Hojii hedduus hojjeteera. Aceen anaaf Odaadha. Odaa keenya jalatti immoo nuti walitti qabamnee maal hojjechuu qabna, kaayyoon isaa maal inni kan jedhuuf kaayyoo guddaa of keessaa qaba. Kaayyoon isaa inni guddaan haftee acee itti fufsiisuudha. Haftee aceen nu dhiisee deeme sana immoo akkaataa kamiin itti fufsiisna kan jennu akka simboolittis akka hayyuuttis akka waan hundaatti kan nutti argisiisaa jiran Dr. Awwaliin hedduu galata. Egaa akkuma argaa jirtanuu haala ajaa'ibaa ta'een
sagantaa qopheessanii simatanii jaallatanii jiru jechuudha. Ingidihi hedduu namatti tola. Namoonni hedduun jechuudha suuraa jaallatirree haala simannaan isaan ittiin taasisanii fi hedduu nama gammachiisa jechuudha. Akkuma argaa jirtan isheenillee gammaddeetii jirti. Hedduu namatti tola dhugaa dubbachuuf. Akkanatti kana arguun iyyuu dhugaa gammachuu guddaa qabdi. Maaliif namoonni bakka deemtu hundumatti jechuudha. Bakka deemtutti biyyoota garaagaraa yaa'u deematti turte hedduu namoonni bakka simannaa adda ta'een. Isheenillee nama baay'ee dubartii cimtuu baay'ee dinqisiifamtuudha. Dhugaa dubbachuuf eenyumtuyyuu kana godha. Dhiirumaayyuu osoo ta'ee kana godha jedheetu hin yaadu. Isheen garuu tattaafattee waa meeqarraan buutee gaddi dandeechee waa baay'ee hedduu tokko dhugaa dubbachuuf namatti tola jechuudha. Ingidihi Waaqayyoonis akkanumatti nama baqa gara fuulduratti kanaa olitti akka cimtee argamtu Waaqayyo irraa abdiin qaba. Ingidihi isheenis Rabbiin ishee jajjabeessee ani dhugaa dubbachuuf hin deemtiyyuu dhaabbatteetu hin deemti natti hin fakkaanne. Ingidihi kan du'e malee kan jiru waan ta'u kan du'e malee kan jiru waan ta'u. Kanaafiyyuu kunoo akkanatti jirti, akkanatti bareechanii simatanii jiru. Egaa biyya jaalalaatii namni waliif haa jiraatu dhugaa dubbachuun namoota hedduu jechuudha. Akkana jiran isiniin jedha obboloota kiyyaa. Waan nama gammachiisudha. Nuufillee dhugaa dubbachuuf namoota hedduuf nama fakkeenya ta'uu dandeessudha. Nama baay'een isheerraa ni baratu jedhee yaada. Dhugaa dubbachuuf barumsa hedduudha kunuyyuu jechuudha. Nama fakkeenya taatee wanta hojii ishee irratti osoo baqa duubatti hin jedhin, osoo gadi hin jedhin cimtee akkanatti kaayyoo isaa galmaan ga'uufidhaaf tattaafachaa waa hedduurra waan nama dinqisiisudha. Dhugaa dubbachuuf haalli isheen ittiin hojii ajaa'ibaatti kan hojjechaa jirtu egaa baay'ee namatti tola jechuudha. Kana fakkaatan isiniin jedha. Nama hedduun jaallatudha. Maaliif nama cimtuu, dubartii cimtuu waan taateef nama fakkeenya nama miliyoonaaf taatedha isheen. Kana fakkaataa isiniin jedha obboloota kiyyaa. Viidiyoon kiyyuu isinitti tolee sheer laayik gochuudhaan komentii jalatti irra yaada qabdan yaada jajjabina wanta isinitti mul'ate wanta isin irraa barattanii sheerrii wanta ani yaada keessan komentii jalatti na barreessan isiniin jedha. Ani immoo yeroo hundaa komentii dubbisuu nan jaalladha. Maaliif namoonni tokko komentii hedduu amma fakkeenyaaf yeroo barreessan yaada jajjabinaaf sammuu kee fi baqa das jedhu waan das nama jedhu ni barreessu. Yeroo san wanti ani immoo yeroo hundaa komentii baay'ee isaa ta'u dubbisuu hin jaalladha waan ta'eef. Ijoollee tokko immoo intiniidhaanis maal jedhama jila isaanillee wal qabateetu jechuudha. Namoonni tokko komentii jalatti namoonni wal arrabsanii jiru. Yaada intaan irree waliif qoodanii komentiin yeroo hundaa dubbisa. Kanaafuu komentii keessaniin wantoota isinitti mul'ate, wantoota isinirraa barattanii yoo isinitti toles yoo isinitti tolus baate yaada keessan komentii jalatti na barreessaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Egaa ana dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko natti tolee, baay'ee tokko barumsa guddaa irraa argadhe wanta nama barsiisudha jechuudha. Haaluma jajjabinaatiin illee baqa maal jedheen isinitti hima. Kana fakkaatan isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.